maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin hunda kan danda'u waaqayyo gooftaan hunduma keenya wajjin haa ta'u. Jecha hafuura sagalee wangeelaa kanaa dhaggeeffattan hundumti keessan manni amantaa ortodoksii afaan oromootiin barsiisuuf carraaqaa jirti. Kanaafuu beektota hedduu waan qabduuf gara fuulduraa wangeela ashawootiin uummata keenya akka barsiisnu waaqayyo nu haa gargaaru. Galaanna ta'oo laate aduunii hugeessee nu wajjin mulee hir'uu keessa keenya kutuutii ilaalee. Dinkooti waaqa koo doodoo kannaa eesikoo ati nagaatini yooduu komaariyaami maadana keetini maalona gargaaree. Argeera waaqa koo Suftaako jarakee dhufeera faayisuuke nijiko argeera. Isaatina yaadane isaatina kumte jecha keera wadde kannatti hir'ate hunda isaan argadde. Maka kanilma kana pura kullu sadan wa katokotre manna amen. Lubu kerati sefi kudarba wakayun kan sinjalatu senes wakayun kanjalatan guyyaa pertama saddeet teman mana waaqayyo keessatti cuubamantanii akka fedha waaqayyootti waaqayyo gooftaan halkanii fi guyyaa gaddaa fi gammachuu bonaa fi ganna jijjiiree akka jecha sagalee hafuura isaa barannuuf eeyyama isaa nu ta'ee mana sagadaa isaa keessatti walitti nu qabee yoonaan kan nu ga'e waaqayyo gooftaan maqaan isaa kaabaa kibbaatti lafa amma samiitti kan ulfaatee fi ol jedhee nuuf haa ta'u. Lubbuu irratti seefiitu darba. Wangeela Luukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 35. Jechi kun kitaaba keessatti maaliif akka dubbatamee maalirraa kan ka'e jechi nama sodaachisu kun kitaaba irratti maaliif akka dubbatameef har'annuuf lubbuu keenya akka eeyyama waaqayyoo maal akka nuu ta'uu akka danda'u kitaaba keessaatii waaqayyo gooftaan kitaaba qulqulluu keessaa baafnee akka nuni qalbeeffannuuf inni waaqni jaalalaa abbaan jireenyaa inni barumsa akka wangeela isaa akka nuni barannu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa kitaaba kana irratti jecha kana seenaa duubatti deebinee waa'ee bu'uura kitaaba kanaa odoo fudhatiin yookaan otoo hin baratiin dura duubatti deebinee seenaan tokko kaasuun dirqama waan nutti ta'uuf mee duubatti deebinee seenaa tokko haa kaasnu. Akkas jedha bara mooticha Barxamewoos keessatti mootichi kun biyyoota Israa'el hundarratti muudamee hangoo guddaa beekumsa guddaa kan qabu ture. Garuu maalirraa kan ka'eedha jecha kan dubbachuu kan dandeenye xiinxaluudhaaf waa'ee mooticha kanaa duubatti deebinee waan yaadnuuf mootiin kun biyya isaa irratti mootummaa isaa irratti hangoo guddaa kan qabu ture. Garuu gaaf tokko akkas jedhee yaadee jedha egaa bara mootummaa koo keessaa
baraangoo keessatti wanti naaf jiraa'u jedhee yoo xiinxalu kitaaba mana mootummaa gaggaragalchee yeroo dubbisu wanta tokko argatee jira. Innis 46 kitaaba kakuu moofaa afaan Ibraayisxiin barreeffamanii akka isaan jiran argee kitaaba kana afaan Ibraayisxii gara sirriitti nama jijjiiru beektota walitti qabuuf dirqamaa jedhee yaadee jira. Isaa booda 46 kitaaba kakuu moofaa afaan Ibraayisxii gara sirriitti akka isaan jijjiiran beektota 70 walitti qabee jira. Beektota 70 keessaa hayyuun dulloomaa guddaa raajiin dubbataa tokko maqaan isaa Simi'oon jaarsicha kan jedhamu tokko isaan keessa jira. Na wajjin jirtu kana jecha kana xiinxalee ilaalee jira. Isaa booda namoota jiran keessaati raajiin dubbataa kun Simi'oon kan jedhamu kun kitaabota 46 keessaa raajii Isaayyaas akka inni afaan Ibraayisxii gara sirriitti jijjiiruuf carraan isa gahee jira. Isaa booda kitaabota 46 kakuu moofaa afaan Ibraayisxii gara sirriitti jijjiiraa keessumaa macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa tokko jalqabee hiikuu jalqabee jira. Isaa booda yeroo boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irra gahuu jira. Jechi tokko akkas jedha. Hundumti keessan jecha kana na wajjin jettu. Durbeen jedha. Durbeen durbummaan ulfooftee durbummaatiin deessi. Maqaa isaa immoo Amaanu'eel jettee moggaasti. Egaa jecha kana yoo argu akkamitti durbeen durbummaa ishiitiin ulfooftee ulfummaatiin akkamittiin deessi kuni gonkumaa hin danda'amu. Warri Ayuudota biratti kitaabni koo gadi qabamaa hamma maallaa wayya jedhee yaadee jira. Isaa booda durbee kan jedhu kana haqee dubartiin hin deessi jedhee barreessee jira. Isaa booda ergamaan Waaqayyoo kitaaba qulqulluu irratti isa inni hiike kana jecha durbee dubartii jedhee barreesse kana haqee durbee jedhee kitaaba irratti barreesse. Simi'oon bakka ciisaarraa ka'ee deebi'ee yoo laalu durbee jedhamtee barreeffamtee jira. Jechi dubartii jedhu durbee jedhamee kitaaba irratti barreeffamee ture. Egaa yeroo sadiif jecha kana deebi'ee ilaale dhugumaan bare Simi'oon akkamitti durbeen durbummaa ishiitiin da'uu dandeessi hin danda'amu. Wayi tokko siin hin gaafadha. Lafti midhaan malee biqilchiti danda'ama? Midhaan immoo lafa malee biqiluu danda'ii? Dubartiin immoo dhiira malee ulfaa'uu dandeessi hin danda'amu. Waa kanatu isa shakkee Simi'ooni har'as waa'ee durbummaa haadha keenyaa qulqulleettii Maariyaam namoonni hedduu hin shakku. Keessumaa kitaaba keessaati wangeela Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 53 irra jecha jiru tokko fudhatanii dogoggora baay'een waa'ee haadha keenya durboo Maariyaam durbummaa ishee itti dogoggoru. Maal jedha kitaaba irratti jechi kuni jecha isaasiniin dubbisa. Kuni mucaa namicha isa muka soquusa namiti maqaan isaa Yoosef kan jedhamu mucaa isaa miti. Haati isaa immoo Maariyaam jedhamti miti. Obbolaan isaa Yaaqoob, Yoosaa, Simi'oonii fi Yihuudaa miti yoo. Egaa jecha kana eessaa fidee akkamittiin kana dubbachuu danda'ee jedhanii dubbii isaanii kanaan immoo itti dogoggoranii jira kitaabni. Warri shakkitoota kitaabarraa jecha kana fuudhanii tokkoon ishee buqqisanii akkas jedhanii. Yaaqoobii fi Yoosaa, Simi'oonii fi Yihuudaan ijoollee Maariyaamiiti. Iyesuus malee Maariyaam qulqulleettiin ijoollee baay'ee qabdii jedhani. Dhugumaa kuni dhugumadhaayi.
sobada sobata usamo kitabni qulqullu dhugaa nu baha akka Simeon shakkee ture har'as namoonni baay'ee waa'ee durbummaa isheetti shakku kitaaba keessaa jecha kana fudhanii baasanii garuu mee gaaffii tokko isin gaafadha gooftaan Yesuus Kiristoos abbaan isaa Yoosefidha na deebisa abbaan isaa Yoosefidha kitaabni maal jedhee kun mucaa Yoosef miti jedhe maaliif jarri xaafoonni fi fariisonni yookaan barsiisonni seeraa hin beekne ture kanaaf gadi siqee itti dogoggoranii kan jedhe kitaaba irratti Yoosef abbaa isaa hin taane taanaan kitaabni abbaa jedheera jarri dogoggoraniiru jechuudha warri xaaftota fariisota barsiisonni seeraa obbolaasaati jedhaniiru ammas dogoggoraniiru warri xaafota barsiisonni seeraa jarri garuu kitaaba kana waaniif isaan dubbatamne ijaan ilaalleef ijaan dubbifneef ijaan xiinxalleef waa'ee haadha keenya dubaroo Maariyaam itti shakku garuu haati keenya dubaroo Maariyaam baraa hamma baraatti durbummaan kan jiraattudha ulfinni fi galanni waaqayyo keenyaatiif haa ta'u namoonni itti shakku nuni garuu waa'ee haadha keenyaatti gonkumaatti hin shakkinu mee kitaaba keessaa jarreen sun eenyu akka ta'an mee kitaaba irraati haa laallu Yaaqoobii fi Yoosaan haati isaanii gara biraa ta'uu ishee kitaabni hin dubbata warri shakkitootaa garuu hin beekne akkas jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 56 irratti haati Yaaqoobii fi haati Yoosaa fannoo gooftaa Yesuus jala dhaabbattee turte haati isaa Maariyaamiinis dhaabbattee turte Magdalaawit Maariyaamis dhaabbattee turte jedhee waa'ee dubartoota sadii dubbata egaa waa'ee dubartoota sadii edda dubbate dubartoota sadii keessaa immoo Yaaqoobii fi Yoosaan haati isaanii achi jirti jechuudha Maariyaam adda biraa ta'uu ishee kitaabni dhugaa baha egaa nutu dogoggore moo isaantu dogoggore eenyu dogoggore isaantu dogoggore kitaabni immoo dhugaa baha ka Yihuudaan immoo obboleessa Waaqayyooti jennee akka nuti hin ilaalleef kitaabni akkas jedha akka nuti itti namanneef kitaabni ammas akkas jedha ergaa Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha garbicha Yesuus obboleessa Yaaqoob kan ta'e ergaa Yihuudaa jedhee barreesse malee obboleessa Yesuus hin jenne Yihuudaan obboleessa Yesuusitti hin jenneeni kanaaf kitaaba keessatti jechi kun maaliif akka dubbate jarri xiinxalanii ilaalle jechuudha kan biraa achuma ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti immoo obboleessa Yihuudaa ergaa Yaaqoob jedhe malee obboleessa Yesuus Yaaqoob jedhee hin barreessine maaliif fooniin jarri tokko sila hin taane kitaaba keessaa kana ijaan beekne jarri itti dogoggoranii jedhee kan inni dubbate kanaaf na wajjin jirtu Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u kana malees wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irratti waa'ee kitaabaa fi dubbii raajotaa hin beektaniitii itti dogoggortuu jedha waa'ee kitaabaa fi waa'ee raajonni dubbatan hin beektanii itti dogoggortu jedhee barreeffameera jarri waa'ee kitaabaa hin beekne kitaabni maaliif akka barreeffame raajonni maalirraa kaan akka dubbate hin xiinxalle jarri kanaaf itti dogoggoranii waa'ee kitaabaa sila hin beekne jedhee kitaabni dhugaa baheera garuu haati keenya dubaroo Maariyaam baraa amma baraatti durbummaan akka jiraattu kitaabni dhugaa bahanii na wajjin jirtu Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u maal jedha seetanni kitaaba irratti macaafa weedduu caalu boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti obboleettii koo misirroo
ati wanti xuraas irraan argamu ati qulqulleettiidha jedhee Salamoon dubbateera. Wanti xuraas irraan argamu ati qulqulleettiidha jedheeniidha. Qulqullummaa isheetiif dhugaa baheera. Akkuma ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Gabri'eel wangeela Luuqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irratti yaa Maariyaam qulqulleettii Waaqayyo si wajjin jira gammadii jedhee akkuma qulqullummaa isheetiif dhugaa bahe. Salamoon kana qofa miti kan inni dubbate. Boqonnaa 4 lakkoofsa 12 achuma irratti yoo laaltan immoo obboleettiin koo misiroo akka jannata cufamteetti jedhe durbummaa ishee cufameera jechuudha. Gooftaan Yesuus keessaa dhalatee namni biraa akka hin dhalanne. Isheen mucaa tokko qofa gooftaa Yesuus qofa akka isheen qabdu kitaabni dhugaa baheeni. Na wajjin jirtu egaa waa'ee kitaabaa hin beektanii waa'ee raajotaa hin beektanitti dogoggortu sile jedhan jarri hin beekne kanaaf dogoggoru. Imaanaa sinitti dubbachaa jira. Ittiin dogoggoriina waa'ee kitaabaa maaliin akka dubbatame toon beekin dhuguma kitaaba irratti akkasitti barreeffameera jettanii shakkiina. Gaalatu na dhagaa jirtu namoonni tokko asii mi'aa achis mi'aa jedhanii bakka kan jijjiiran jiru. Gaala wayiitu shimala baattee deemti. Shimala baatteeti raafamaa deemti akkasitti. Yaa gaalaa jennaan yoo maal baattaa jennaan shimalaa jette. Egaa maaltu sirraa saree jennaan amalan narraasaa jette jedhanii. Kana malli isaan raasu baay'een jira. Adda tokko ta'anii amantaa isaaniitiin cimuu kan dadhaban. Waa'ee kitaaba qulqulluu maal akka jedhu xiinxaluu kan dadhaban baay'een jiru. Isin garuu amantaa keessanitti cimaa. Amantaan keessan dhugaadha moo sobadha? Dhugaadha moo sobadha? Waa'ee haadha keenya qulqulleettii Maariyaam Waaqayyo gooftaan inni wajjin haa ta'u malee baay'ee dubbanna. Waa baay'ee dubbanna kitaaba keessaa waa'ee ishee caqasna. Akkas jedha waa'ee durbummaa ishee hundumti keessan na wajjin jettu. Namni afaan isaa qabatu akka hin jiraanne afaan keessan kaasaatii na wajjin jecha kana dubbadha. Namni hin dubbanne dhuguma waa'ee durbummaa isheetti nama shakkudha. Hundumti keessan jecha ani jedhu tokko na wajjin jettu. Karaa bahaa jedha. Maali biddeena nyaanne sagalee keessan ol fuudhaan jedhe karaa bahaa nagees karaa bahaa balbala jiru tokko itti na fide. Balballi sun cufamee ture. Waaqayyoos akkas naan jedhe balballi kun karri kun cufamee ta'a hin banamu namnis keessa hin seenu. Waaqni gooftaa Israa'el Yesuus Kiristoos keessa buleera keessa galeera namni keessa hin seenu. Ulfinni fi galanni Waaqayyo keenyaa ta'u. Waa'ee durbummaa isheetiif dhugaa kan ba'u kitaabni kanaan bara. Nuni lafaaf hin miti kan kitaaba keessatti waan jecha dubbatu. Karaa bahaan biiftuun hin baati addunyaa kanaaf ifa laatti. Egaa baha kan jedhamte haadha keenya qulqulleettii Maariyaamidha. Maaliif kitaaba irratti Waaqayyo gooftaan ani ifa addunyaati jedheera. Ifa kana immoo kan deesse eenyudha isheen? Maariyaam qulqulleettiidha. Karaa bahaa balbala jirtu karra jirtu tokkotti na fide. Balballi sun cufamee ture. Waaqayyos akkas naan jedhe. Balballi kun cufamee ta'a. Namnis keessa hin seenu. Waaqni gooftaa Israa'el keessa seeneera jedhee dubbata. Dhugaa bahaa fi egaa jarreessaa fidanitti dogoggoru. Akkuma Simi'oon waa'ee durbummaa isheetii shakkii qofa miti. Warri Ayhuudotaa kitaaba koonarraa hin fudhatanitti shakku jedhee waan na yaade. Garuu maal jedhan seeta Simi'oon shakkii isaa kana isa inni of keessatti shakke. Warri Ayhuudotaa kitaaba koo gadi qabu jedhee isa inni shakke yeroo sadaffaaf ammas yeroo haquuf jedhu ergamaan Waaqayyoo Simi'ooniin akkas jedhe. Na wajjin jirtu? Ergamaan Waaqayyoo
Sime'oonin akkas jedhe Sime'oon اتموت زئمبلتري مسيول እግዚአብሔር هنگا مسين بيا إسرائيل ألفي إجيكي أرغوتي إندوتو دوتي سيل أرغوجري والفني بيجلال واقعيو كينيا فاتو إندوتو أرغيتانين namni yoo shakku waaqayyo karaa tokkoon daandii tokkoon akka inni jecha waaqayyo dhaga'u daandii mijeessee fi karaa mijeessee fi akka inni dhaga'u taasisa. Amma Sime'oon shakkeera. Shakkiisaa kana immoo ergamaan waaqayyo amma ijji kee argutti duuti sin argu hin duutu ati hin argita. Durbummaan ulfooftee durbummaan yeroo isheen waaqa utubaa malee samii kana dhaabe dhadhaabbata malee lafa kana kan diriirse. Jecha habuuttoo isaatiin kan lakkaa'u samii habuudduu isaatiin bishaan quba isaatiin hanga isaa kan beeku waaqa kan ta'e ijji keen argaa jedheeni. Isaan booda yeroon darbee fedha waaqayyoo ta'ee waggootii 5,485 dhaloota gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos waggaa 15 dursitee haati keenya qulqulleettii Maariyaam tabba Libaanos irratti dhalattee ulfinni fi galanni Iyesuus Kiristoos. Dubbii ergamaa waaqayyoo Gabri'eel dubbate kana dhugaa bahuuf dubbiin kun akka xumuramu durbeen amma Libaanositti dhalatteetti umurii ishee yemmaa deemu yemmuu umurii ishee waggaa 15 ta'u ergamaan waaqayyoo Gabri'eel samiirraa balali'aa gara magaalaa Naaziriititti deemee bakka Galiilaa jedhamtutti haadha keenya dubaroo Maariyaam bataskaana bakka isheen jirtutti akka jedhee ergamaan waaqayyoo yaa Maariyaam qulqulleetti waaqayyo si filateera. Eenyu si filateera? Eenyu si filateera? Waaqayyo si filateera. Egaa namni mormu jira yoo waaqayyo filate jira. Kanaaf ergaa Phaawulos gara warra Room namni waaqayyo nu filate eenyu nu morma jedhee kan dubbate kitaabarra. Waaqayyo si wajjin jira gammadii ati waaqa gooftaa fayyisaa maqaan isaa Amaanu'eel jedhamee raajiidhaan kan dubbate ni deessaa jedhee gammachuu misraachuu itti mee jedha. Ulfinni fi galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Haati keenya gammachuu kana dhageesse. Sadiin booda heeyyama waaqayyoo ta'ee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos haati keenya durbee Maariyaam ulfooftee isaa booda bakka Beetlehem jedhamu mooraa horii keessatti isheenis barri darbee yeroon darbee isheen immoo waaqa ishee uumaa ishee fayyisaa ishee gooftaa Iyesuus Kiristoosiin deessee jedha. Ulfinni fi galanni waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 2:1. Amma jechi Sime'oon dubbate kun akka raawwatuufi jechi ergamaa waaqayyoo immoo durbummaa isheetiin ulfooftee durbummaa isheetiin yeroo deessu amma argitutti hin duutu jedhee ergamaan waaqayyoo jechi barri darbee guyyaan darbee guyyaan 8 gahee jira. Na wajjin jirtu guyyaan meeqa gahee? Gaafa guyyaa 8 akka seera Museetti kan dhalate hundumtiyyuu dhagna qabachuun dirqama waan ta'eef hundum ijoolleen dhalatan akka seera Museetti dhagna waan qabataniif bakka bataskaanaatti deemanii jira. Yeroo bataskaana gahan bataskaana sanatti Maariyaamii fi Yoosef gooftaa Iyesuus Kiristoosiin gaafa guyyaa 8 ta'u baatanii bataskaana geessanii jira. Yeroo bataskaana geessan Sime'oon kun immoo ergamaan waaqayyoo duuti sin argu ijji kee amma gooftaa Iyesuusin argitutti amma ittiin ulfooftee deessutti amma ijji kee argutti hin duutu jedhameef sireetti maxxannaa'ee bara hedduu dulloomee jaajja'ee sireerra turee jedha. Bakka ciisaa odoonni jiru yeroo kana hafuurri qulqulluu samiirraa gadi bu'ee Sime'oon bakka inni sireerra rafu bakka ciisaa sanarraa dhufee keessa seenee gadammaqsee
bakka sanaatiin isa kaasee jira. Jaarsi dulloomaa kan itti maxxannaa'ee deemuu hin dandeenye kan jaajjee bara hedduuf dulloome Simeon kun utaalaa burraaqa gara bataskaana sanaa iddoo Yesuus jiru akka inni deemee durbeen durbummaan ulfooftee isa deesse akka laaluuf hafuurri qulqulluu samiidhaa bu'ee isa kaasee jira. Ulfinni fi galanni isaaf haa ta'u. Isaa booda Simeon kun utaalaa burraaqaatii bataskaana yoo deemu durbeen durbummaan ulfooftee mucaa miidhagaa kan baay'isee akka ifa addunyaa kanaa ta'u ifu tokko baatee bataskaana keessa dhaabbatti. Akkuma dhaqee mucaa ishee gooftaa Yesuusiin hammatee ija isaatiin akkas jedhe. Yaa Waaqni koo amma si argee ijji koo si argee dhuguma dubbatti. Durbeen durbummaan ulfooftee durbummaan yeroo deessuun argee. Yaa Waaqa koo amma si argee ati immoo tabba qaraaniyoo irratti ni fannifamta. Namoonni hedduu sitti dogoggoru. Inni tokko fayyisaadha, inni tokko uumaadha jedhee bakka lamaas si dogoggoru. Boru sirratti dogoggora sirratti kaasu. Anaan garuu yaa Waaqa koo ijji koo si argeera. Na ajjeesi kanarraa na hiiki kanarraa jaajjeera na fudhadhu sitti jedhee jedha. Bara hedduu sina dulloome, bara hedduu sina jaajjee. Ilaamee bara wanta shakkitan tokko ijji keessan argitu. Bara waan tokko dhabdanii argattan edda argattanii booda yaa Waaqayyo akkas na godhi jettanii dhugaa baatu dubbattu wanta sanaaf. Simewoonis dhugaa itti bahee jedha kanaaf. Egaa na hiiki na ajjeesi kanarraa umuriin koo deemeera jedhee isaa booda yeroo garagalu Maariyaam dhaabbattee jirti. Na dhagaa jirtu? Na dhagaa jirtu? Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Isaa booda akkas jedhee hundumti keessan sagalee keessan kaasaa akka diiramaatti na wajjin jirtu. Lubbuu kee irratti seefiitu darbaa ittiin jedhee jedha. Lubbuu kee irratti seefiitu darbaa jedheen itti garagalee ilaalaala mata dureen keenya kana. Lubbuu kee irratti rakkoota dubartittii nana hamma rakkoodhaan deesseessa gooftaa Yesuusin garuu lubbuu kee irratti immoo rakkoota seefiita onnee kee akka billaa qaramaatii si waraanaa jedheetti dubbate dubartittii kanaan. Isa inni dubbate kana dinqisiifatti turte dubaroon Maariyaam dhaabbatte lubbuu keerraa jedhee foon keerra hin jenne. Foon keerra otoo jedhee bara lubbuudhaan jiraattu addunyaa kanarra bara isheen fooniin jiraattu addunyaa kanarra rakkoon sirra gahaa jechuudha. Garuu maal jedhee lubbuu keerraa jedhee lubbuun namaa hin du'aa bara amma baraatti rakkoon sirraan dhabamuu jedhe. Kanaaf warri har'aarree haadha keenya durbee Maariyaam irratti arraba isaanii kaasan. Jecha kitaabaa xumuramuuf waan ta'u waa'ee durbummaa ishee miti shakkitoonni har'a haadha keenya qulqulleettii Maariyaam irratti kan kaasan akkas nuun jedhu. Maali isheenoo akkuma keenya nama Maariyaamoo namadha. Maaf isheedhaaf sagaddu maaliin isheen Waaqayyoof sagadaa malee maafi Maariyaamiif sagaddu nuun jedhu hin jedhani hin jedhu. Kitaabni immoo akkas jedhaare sinoo akkas nuun jettani kitaabni akkas jedha maaf sagadduu nuun jedhani lakki dhugaadha. Saganni ulfinni ergamoota kan uume samii utubaa malee kan naabe wanti hundumtuu kan isaaf ta'e isaan kan uumame Waaqayyo gooftaaf qofadha. Saganni kan ta'u saganni waaqummaa Waaqa keenya fayyisaa keenyadha jennee kan nuni itti amannu kan nuni sagannuuf Waaqa keenya qofa. Garuu dubaroo Maariyaamiin ati Waaqa fayyisaa kan ergamoonni ilaaluu hin dandeenye kan ergamoonni baachuu hin dandeenye ati ofiin garaa keetti baattee jenneeti kabajna kabaja laannaafi malee. Maariyaamiin Waaqa keenyadhaayi Waaqa keenya miti isheen garuu Waaqa uumaa fayyisaa nuu deessee ulfinni siifaa ta'uu jenne kana amantaan keenya.
ergamoota irraa caalti qulqulleessiin maaramii jenne maaliif yoo jettan ergamoonni hin dandeenye waaqayyoon baachuu akka jedha raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 2 Suraafelii fi Kiruubeel waaqayyoo fuuldura yoo dhaabbatan kaachoo isaanii lamaan fuula isaanii kaachoo isaanii lamaan miilla isaanii kaachoo isaanii lamaan balali'uu jedhe fuula isaanii uffifachuu isaanii si ilaaluu hin dandeenyu jechuudha miilla isaanii uffisuu isaanii immoo si fuuldura dhaabbannu jechuu isaaniiti isayyuu romma hollacha fuula isaa dura dhaabbatu Maariyaam garuu abidda garaatti baatteetti waaqni gooftaa Yesuus immoo abidda na wajjin jirtu waaqni gooftaa maayidha abiddadha akkas jedha Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 29 dhuguma waaqayyoo gooftaan keenya inni ibiddaa jedha dhuguma waaqayyoo inni eenyudha ibiddadha ibidda garaatti baatte jechuudha ati keenya kanaaf ergamoota ol caaltii jedha ulfinni bigalanni waaqayyoo keenya lafa kaafree miti kitaabarraa jecha jiru kan dubbanne jecha jiru tokko kitaabarraa argine dhugaa baane malee nuni callisnee miti saganni maaraleefi hin ta'a jennee sagada kan saganne kitaabni ija sagadaa nuun jedhe saganne mee kitaabni sagadaa jedhaawoo kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jiraawoo jedhu hin jedhani jira gooftaa ko kitaaba irratti barreeffamee situ dubbisne malee jira obboleetti ko situ kitaaba saaqee ilaalle malee kitaabni maal jedhu situ hin dubbisne malee kitaaba irratti barreeffamee jira raajii Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 14 namoonni gaditti qaban hundumtiyyuu gara kophee miilla keetti kufanii si sagadu maqaa kee immoo Xiyoon jedhanii si waamuu jedha na wajjin jirtu mee hundumti keessan jecha kana na wajjin jirta namoonni hundumtiyyuu kan gaditti qaban gara kophee miilla keetti dhufanii si sagadu ulfinni fi waaqayyoo baatee baay'ee kitaabarraa akka jedhamu sagadu maqaa kee immoo Xiyoon jedhanii si waamuu jedhe maal jedhan kitaaba kanarraa jecha Xiyoon jedhu fudhatanii lakki Xiyoon immoo maaramii miti nuun jedhani Xiyoon maaramii miti Xiyoon maalidha nuun jedhani magaaladha tabbadhaa nuun jedhani mee sinitti hima tabbii kophee qabaayi tabbii miilla qabaayi kanaaf nuti sobee moo jarra sobee gara kophee keetti sagaduu jedhe gara miilla keetti sagaduu jedhe tabbii miilla qaba kophee qaba eessaa fidanii dubbataniire isa miti dhugaa kan bahu haati keenya Xiyoon immoo Xiyoon miti akkas jedha kitaabni faarsaa Daawit boqonnaa 86 lakkoofsa 5 faarsaa Daawit boqonnaa 86 lakkoofsa 5 namni haadha keenyaan Xiyoon jedhani ishee keessaa immoo namni dhalatee jedha ulfinni fi galanni waaqayyoof haa ta'u namni haadha keenyaan Xiyoon jedhani haadha keenyaan ishee keessaa immoo namni dhalatee jedhe namni kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haati keenya dubaroon Maariyaam immoo haadha ta'uu nuuf haadha ta'uu ishee kitaabni dhugaa bahaa fi asuma wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irratti Yohaannis haati koo siif haadha siif haa taatu jedhe haati koo siif maal haa taatu haadha siif haa taatu kan Yohaannis siif haadha taate nuuf maalidha haadha keenyadha jechuudha kana qofa miti faarsaa Daawit 131 lakkoofsa 12 hanga 13 faarsaa Daawit 131 lakkoofsa 12 hanga 13 akkas jedha
jecha kana hundumti keessan na wajjin jettu waaqayyoo jedhame nageessu sagaleen keessan ilaame maaliifan sinitti maseetanii adda sanaati sagalee kana dhagaa jiru jecha kana dhagaa jiru sinimmoo dhugaa bahaa maaloo kitaaba irratti sabarreeffamee jiru kana kitaaba irratti jiru sinitti maa jira kitaaba qulqulluu irratti sabarreeffame warre ala jiran immoo akka dhagaa jecha kana mee sagalee keessan ol fuudhaa daraa keessan hundumti keessan imaanaa sanitti laatte sagalee keessan ol fuudhaa akkas jedha waaqayyoo nageessu waaqayyoo Xiyooniin filateera bulmaata isaa akka taatuuf heeyyama isaa ta'eera waaqayyoo ishee filateera innis akkas jedhe baraa hamma baraatti isheen kun bulmaata kootii ishee keessan bulaa ulfinni fi galanni waaqayyo keenya haa ta'u egaa lafaa kaafnee finne moo kitaabatu dhugaa baheere kitaaba dhugaa bahe baraa hamma baraatti ishee keessan bulaa jedhe amma gaaffii tokko sinin gaafadha Xiyoon maalidha nuun jedhanii tabbala nuun hin jedhanii Xiyoon maalidha nuun jedhanii magaalaadha nuun jedhanii egaa tabbii baraa amma baraatti jiraatti magaalli baraa amma baraatti jiraatti akkas jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 35 ሰማይ ወምድር ያለፉ ቃል ሰሚቢ ለፍቲ ሂንደርባ ጀቺ ኮገሩ ሂንደርቡ ኤጋ ሰሚቢ ለፍቲ ደርቢተ ጀናን ሲዮን ደርቢተ የቹ ደምተ ከሳኒቲ ዋቀዮ ማልጀደሬ በራ ሐመ በራት እሼ ከሰምቡላ ኡልፍኒ ፊገለኒ ዋቀዮ ያባተው ጀሪም በር ኪታባ ዋይ ኪታባ ኢምቤተኒ ቲዶጎርቱ ከነኒ ጀደ ከናፊ ኢምበር ጀሪ በር kanafi gara ko'ee keetti dhufanii siisa gaduu yaaqii ol jedhanii maqaa kee waamuu jedhe kana qofa miti na dhagaa jirta kitaaba keessaati jechi tokko akkas jedha yoo maariyaam qulqulleettiidhaaf hin sagaddu ta'ee yoo maariyaam qulqulleettii hin kabajju ta'ee wanni nutti dhufu maali dha'u maali yoon dhiise maali yoon sagaduu fi dhiise maali isheenii maaltu natti dhufaa maali waaqayyo qofaaf yoon sagade ilma ishee qofaaf yoon sagade jennee yoo laallee rakkoo qabaa'oo eeyyee rakkoo qabaa ishee yoo dhiisne rakkoo qaba maaliif kitaabni akkas jedheera kaa raajii Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 23 raajii Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 23 jecha kana hundumti keessan na wajjin jettu amma dhugaa baatu gama sana warra jiran warra dhaggeeffatan maaramiif sagaduu dhiisuun maal akka ta'an yoo sagaduu baatan maal akka ta'an kitaaba keessatti barreeffameera barreeffamne barreeffameera kana dhugaa ba'uu barbaaddu dubbachuu barbaaddu labsuu barbaaddu sagalee keessan ol fuutu jedha kana wajjin akka jedha kitaabarraa waaqayyo gooftaan akkas jedha dubbadha waaqayyo gooftaan akkas jedha namoonni mootonni hundumti isaanii gara kee dhufu miilla keerraa biyyoo harraabu namoonni gadi si qaban immoo namoonni si jibban immoo annan jibba namoonni si jibban maalan godha nan jibba namoota siif hin jilbeeffanne jedhaa na wajjin namoota siif hin jilbeeffanne foon isaanii nyaachisaa dhiiga isaanii akka wayinii dhuganii machaa'uu ulfinni fi galanni kana sitti dhufa geessi
maal sirratti dhufa yoo jette kana sitti dhufa dhiiga kee dhugdee machoofta jechuudha foon kee nyaattaa jechuudha rakkoo sitti dhufa jechuudha isa gadduuf yoo ta'e maali jarri maaciisuu didanii maal isheen maal isaan goote rakkoo isheen goote jiraayi kan isaan rakkiste jira isaan lolteetti isaan jibbiteetti maaf jibbani jarri beekuu warri bataskaana ortodoksii keessa jirtan beekuu seenaa kana maaliif jibbanii lakkiin bari isaanii miti kan jibbe jara miti kan jibbe waaqayyo isaaniin haraara isaa ta'ee mana isaa keessatti kan mana isaa keessaa bahe hundumayyuu inni mana isaatti nuuf haa deebisu isaanii miti isa isaanirra jiru sanatu isaan rakkisa isa isaanirra jirutu ishee jibba lubbuu keerra seefitu jarba jedhamee jechi dubbatamee jiruuf seexanni bara durii inni daabiloos hin ciisu kanaaf maaliif yoo jettan kitaaba irratti akkas jedhamee barreeffameera siifi dubartittii jidduutti diinan taasisa jedhamee seera uumamaa boqonnaa 3 irratti dubbatamee jira siifi dubartittii gidduutti lolan taasisa kanaaf dubartittii kana lola seexanni hin ciinneefi mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa tokko irratti jawween dubartittii kana godaansee jedhee barreeffameera ilmi ishee garuu gara samiitti asii ol bahee jira dubartittii kana garuu jawween sun hin dandeenye jedha ulfinni biqilatti hin dandeenye dubartittii kana sila hin dandeenye jawween kun amma immoo arrabaan ijoollee irra bulee ijoollee isaarra bulee arrabaan dubartittii kana tuqaa jira sadanni hin barbaachisu ulfinni isheef hin barbaachisu kitaaba irratti hin barreeffamne jechisiisee akka isaan haadha keenya qulqulleettii maariyaam irraanfatan dagatan isaan taasisa isaanii miti kitaabatu dubbateera kaaseera kana fayyina addunyaa fiddeessi araarri waaqayyo nama wajjin araarameera samiin lama wajjin araaramteetti ilma namaaf sanyii taatee hafteef fayyinni ta'eera na wajjin jirtu otoo isheen nu hafuu baatteetti ta'e nun bannee turre kitaabni akkas jedha na dhagaa jirtu warri gama sanaas akkas jedha kitaabni raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 na wajjin jedhame hundumti keessan waaqayyo jedhame inna keessu waaqayyo odoo sanyii nu hambisuu baate akka abidda Sodomii fi Gomoraa dhala namaa nyaate bannee turre kan jedhaan barsiisan bannee turre iddoo isheen nu hafuu baatte odoo waaqayyo sanyii nu hambisuu baateera ta'e bannee turre garuu waaqayyo karaa dubaroo Maariyaam sanyii nu hambisee addunyaan kun hundumti marri karaa dubaroo Maariyaam nageenya argatee kan waaqayyo irraa baqatee jiru kan cubbuu hojjetee bakka si'oolitti darbatame hundumtiyyuu karaa dubaroo Maariyaam araara waaqayyo irraa argatee jira ulfinni biqilanii seexanni kana hin jaalanne kana dubbiin hin jaalanne seexanni namni waaqa wajjin araaramuu isaa hin jaalanne seexanni namni waaqayyo wajjin kan araarame sila ta'e seexanni kanaafi biraan hin hafne lubbuu keerra seefittaa jedhee kan inni dubbate kitaabnis kanaafi hamma har'aatti dubartittii kana godaansa arraba itti dubbatee waa baay'ee dubbatee rakkoo baay'ee dubbata kana qofa miti haadha keenya dubaroo Maariyaam jecha tokko kitaaba irraatti isinii kenneen barumsa koo walitti qabadha akkas jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 dhagaa jirtu namni foon koo fi dhiiga koo hin nyaanne jireenya bara baraan argatu meena wajjin jedha namni foon koo fi dhiiga koo hin nyaanne hin dhugne jireenya bara baraa hin argatu egaa gooftaan Yesuus Kiristoos dhiiga lafee kan inni irraa simate eenyurraayi haadha keenya dubaroo Maariyaam foon isheerraa foon dhiiga isheerraa dhiiga fudhatee maan fudhanne foon nuni nyaannoon eenyuti jechuudha
karaa maaramiisa fudhate sanaadha jechuudha. Addunyaan foon sana hin nyaatsanan hin fayyaare. Haadha keenya kan nuu kenne Waaqayyo ulfinne galanni isaa haa ta'u jaalladhu. Kanaan bara. Annislee biti kitaaba alaa kan nuni haadha keenyaaf sagada kabaja laannu. Isa dhumaa kitaabni akkas jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 131 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha. Bakka miilli isaa dhaabbate hundaatti sagadaa jedha. Bakka miilli isaa dhaabbatetti maal ta'a? Sagada. Miilli isaa bakka dhaabbatetti maal ta'a? Sagada. Egaa garaa haadha keenya qulqulleettii Maariyaam keessa qaamni isaa hundumtiyyuu taa'eera moo hin teenye? Ji'a 9 bultii 5 baraashetti baatteetti moo hin baanne? Baatteetti. Kanaaf haadha keenya dubaroo Maariyaamiif yoo saganne hin balleessine. Maaliif kitaabnoo bakka miilli isaa dhaabbateetti iyyuu sagadaa jedha. Qaamni isaa hundumtiyyuu ishee keessa buleera. Kanaaf nuni haadha keenya dubaroo Maariyaamiif kan sagannu si dhageessanii. Geessanii amantaan ortodoksii kana dhugaan ishee malee haati keenya dubaroon Maariyaam waaqa keenya jettee manni amantaa ortodoksii ittiin amantu. Kanaaf jechi Simi'oon dubbate kunis lubbuu kee irratti baraa hamma baraatti sirra seefitu bulaa rakkoo guddaa sirra ta'a jedhee Simi'oon waa'ee haadha keenya qulqulleettii kan dhugaa ba'eef kanarraa kan ka'edha. Dogoggora addaaniif waan du'a Abeel bishaan badii sagaagalummaa biyya Sodoom of tuulummaa Fara'oon kufaatii Naabuukadanazoor cubbuu warra Baabiloon jaalala Daliilaa mancaa Somsoon gabrummaa biyya Misraa daandii Yihuudaa hawwii deemaa soba Hanaaniyaa fi Saphiiraa Waaqayyo gooftaan nu baafageessu. Luka kaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee waa'ee haadha isaa dubaroo Maariyaam kan nu barsiisu Waaqayyo gooftaaf ulfinnee fi galanni karaa hamma biraatti. Kan situl fate isa salpisa odu tay darba yadon kalesa odu tay darba yadon kalesa duntun darba osiyanama duntun darba osiyanama wantin dabare injiru tasuma
darbuutti garuu rakkoosaatu cimaa. Amtiraan qabu kan na gargaaranii guyyaa rakkoo koo kan na jabeessanii jettee yaadda'iin Waaqayyoo tamanii fira dhugaadhaas hin dagatu inni fira dhugaadhaas hin dagatu inni hundumtuun darbaa obsi yaa namaa hundumtuun darbaa obsi yaa namaa wanti hin dabalee hin jiru tasumaa ammanni darbuutti garuu rakkoosaatu cimaa. Bari'uuf jechaani dukkaana kana ta'uu beekii obsi yaa namaa gaddiif gammachuun gargar fagaata xiqqoo kan obsi danuu argata xiqqoo kan obsi danuu argata hundumtuun darbaa obsi yaa namaa hundumtuun darbaa obsi yaa namaa wanti hin dabarree hin jiru tasumaa ammanni darbuutti garuu rakkoosaatu cimaa hundumtuun darbaa obsi yaa namaa hundumtuun darbaa obsi yaa namaa wanti hin dabarree hin jiru tasumaa ammanni darbuutti garuu rakkoosaatu cimaa.